الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuurul Hudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa suura qalbii guyyaa har'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Har'a guyyaan Shaabaana 8 bara 1440 akka lakkoofsa Hijraatti. Sagantaan suura qalbii tan qalbii isin bohaarsaa barumsa isinii dabarsitu kunoo eegaltee jirti. Gaaf tokko namticha tokkotu dhaabbatee minaaraa masjidaa tana ajaa'ibaa beeyte. Minaaruma masjidaa moo maalirraa ajaa'iba takkaan garreen? Maalittiin beekaan wannummaan akkanatti dheerattu maali je'ee ija baasee eegaa beeyte. Hayyee. Eegasii tokko haakasaafitti yaameetii boogartaa ajaa'ibuma kanummaan lafa tana dhaabbatee harka laatee waan tana jaare qoodheef je'eetti himaa bara. Minaaraa akkamitti lafa dhaabbatanii ijaaran jechuusaati? Kan inni yaame kunis kanuma akkasaatii beeytee usnurra tana lafatti tolchanii ol qabanii dhaabanii je'ee deebiseef. Magan warra akka waliitti jechuun baanan tana. Dubbiin akkasuma mee gama sagantaa teenyaa haa ceenu haa. Isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isiniif haa dabaluu jenna. Amma gama qophii dhaddacha jaalalaatti tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Iyyannoo dhaddacha jaalalaatiif maqaan kiyya M.H jaama. Ani jaartii bareedduu waa hundaan naaf taatu takkaan qaba. Anis hedduun jaaladha isiinis na jaalatti. Garuu jaartiin tiyetun iccitii ifii duuteen na dho'ifatti. Keessa isii baruudhaaf wanti ani hin goone jira jeeyyaatu garuu baruu hin dandeenye. Yeroo tokko wahumaan an beeku na dho'isuuf yaalti. Sababuma isiin iccitii na dho'ifaturraa kan ka'e anis shakkuun eegale. Osuma akkasitti jirruu nuti lameenuu biyya ormaa Sodarbiyaa jiraanna. Achumatti wal fuuneesi. Nuti ijoollee ganda takkaati. Nuti waraqaa hayyama jiraachuu biyya sanii waan hin qabneef akka carraa ta'ee ani qabamee biyyatti gale. Baatii 8 biyya ture. Hammasiif isiin idduma dalagaa fi nama firaa biratti na eeyde. Ammaas Suuditti deebi'ee wal garre. Waliin jiraachuu yeroo eegallutti an shakkiin natti dabalaa dhufe. Jaalalli samma irrataa jira. Isiin akkuma amala siina sobuu fi na dho'isuuf yaalti. Booddee jaalalli teenya yoo badde jireenyi keenya diigamuudhaaf yaadaan jira. Kanaaf gara keessan dhufe. Furmaanni kiyya maali? Galatooma. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. Maal jettee mi'aati iyyannoo tanaan irratti? Dhimma icciitii wal dho'isuu kanarratti amma duras murtiin itti kennamee jira. Waa wal dho'isuu heddummeessuu wal shakkii cimsaa deema. Waa dho'isaa ooluun hammeenya hedduu qabdi. Mee iyyannoo itti aantu dhiyeessi. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Wayii waa tolee bareedinii sagantaa keessanii keessaa sheekni keenya Dr. Lawal Islaam akkaataa murtii isaan itti nuuf kennan hedduu nama gammachiisa. Sheekni keenya dhugumaan hayyuu namaati. Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Ani maqaan koo Laatu Qa'aa jedhama. Dhihoo sana baatii 4 dura heerume. Abbaa warraa kiyya Ameerikaa irraa dhufee asitti na fuudhe. Baatii 3 na wajji jiraatee na biraa deeme. Kabajaa dubrummaa qabadhee abbaa warraa kiyyatti heerume. Isa dura dhiira tokko illee wal hin agarre. Abbaa warraa kiyya umriidhaan hedduu narra guddaadha. Nama amata 40 oliiti. Ani immoo amata 19 guute. Dhugaa dubbatan murtii haqaa argatani. Kanaafuu osoo qaanfadhuu dirqamaan waan na dhibdee iyyadha. Ani osoo hin heerumin dura jiruu nagayaa jiraachaa ture. Amma eega inni na wajji jiraatee na biraa deemee booda jiruun tiyya natti golgolooyite. Walumaa galatti haalli jiruu hedduu natti ulfaate. Kophaa kiyya jiraachuun hedduu na rakkise. Iyyannoo kiyya akka gaariitti naaf hubattan jedhee yaada. Mee furmaanni kiyya maali? Akka Rabbiin hamtuurraa na tiisus du'aa naaf godhaa. Anatu qalbii tiyya beeka. Kanaaf du'aa naaf godhaa isiniin jedhe. Galatooma. Hayyees yaada qabda iyyannoo kanarratti. Iyyannoon tun waan dubartoonni keenya hedduun itti rakkatan ibsiti. Iyyannoo jabduudha. Nama hedduutu rakkoo akkanaa mudate. Anuu nama hedduu beeka. Waan ani hin beekne na barsiisee na biraa kote jette. Seenaa ajaa'ibaa tokko siif hima. Hayyee. Tokkotu intala qaadhimatee biraa deeme. Osoo ni haan godhatimmoo. Akka tasaa guyyaan deemsaa itti dhufte.
Gaafa deemu isii fi saahiba isaa walitti fidee amaanaa dhaammate. Amaana akkam? Saahibni kiyya kun nama akkaan jaaladhu. Nama kabajaa guddoo naaf qabu. Waan si barbaachisu hunda inni siif guuta. Waan rakkatte hunda isa gaafadhu jedheen. Haaya badaboo. Isaanis amaanaa sitti kenne haala gaariin naaf jabeessii naaf to'adhu jedheeni gara biyya Faranjii kute. Achi booda maal gaafattare? Baatii 3 booda isiin ol hooyte. Maal jechuudha? Saahiba isaa ka amaanaa itti dhaammatan kanarraa ol hooyte. Magan waan si barbaachisu mara inni siif guuta je'ee biraa deemee miree. Akkasitti walalaa kutti jira ummanni. Rabbiin jaahilummaa tana keessaa nu haa baasu jennaga. Allahumma amiin. Hordoftoota keenya kabajamoo abbootiin dhimmaa hundi yennoo isaanii dhiheeffatanii jiranii murtiin dhaddacha kanaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa gaachana islaamaa itti aanu keessatti isiniif dhiyaata. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil caalamiin. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا كأن هردفتوتا راديو نور الهدى بكم أجرتن هندتون غربيتي في تكنيسا سنبرا هجراتو eega kana faaruun guddaan hammanan jedhamne rabbii keenna kan ol ta'e faagayu kan gaaddisa darsii siira rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wasallam kutaa afraffaa darsii 21ffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eegasii jalqabni darsii keenna akkana jedha. المرحلة الأولى من العهد المكي زمن نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قردين إسلامتي أمة وامودا بي مكة كيستي دبر سنرى مرحلات الكفاتي بقنا تكفاتي kabajamtoota keenna darsiin keenna kanarraa akkuma isinuu mata duree keenna kanarraa hubachuu dandeettanitti itti fufa darsiilee keenna kanas dura dabraniiti. Darsiilee keenna kanas dura dabran keessatti ummata rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa arjooma isaatiin isaan badhaasee isaan qananiisee isaan faayee yeroo maduraatiin diin islaamaa guddaa kana isaan qabsiisuudhaan ummata islaamaa hundaaf angaftoota isaan taasise nama 21 guutuu fudhannee barannee jiraachuun keenna ni yaadatama. Eegasii isaan boodan hoo bifa kamiin ummanni gara diin islaamaa kana dhufutti seene kottaa kana walumaan haa hordofnu. ودخل خلق سواهم إلى الإسلام ودخل خلق سواهم إلى الإسلام في نفس الفترة حتى صاروا أكثر من 40 نفرا كما عدهم ابن هشام أكنكنه. ودخل إيجاسي إسام بودن نسيني خلق أمني باين سواهم إسان سمالي كنجرا إيسا سينا إلى الإسلام جردين إسلام السينا في نفس الفترة ويتم سنكيست يرما وردرا كربي نلتي سبحانه وتعالى إسام بداسسون نمني ديدمي تقوسون أماناني جردين إسلام سينا سنكيستي ويتم سنكيستي إسام بودن مباشرة سدودمان نامون هدون أمالي جردين إسلاما كان سينا حتى صاروا أكثر من 40 نفرا
haga lakkoosi isaanii nama 40 ol tarutti akkana kuno lakkoosi namoota faturuma san keessatti zamanuma gabaabaa san keessatti gara diin islaamaa seenanii nama 40 ol tare kun ummata rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'ala khayriidhaaf isaan waffaqe rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'ala tawfiiqa isaaniif kennee hidaayaa isaaniif kennee yeruma duraatiin diin islaamaa mi'aawaa bareedaa kana isaanitti miidhaysee gara diin islaamaa bareedaa kanaa isaan seensisuudhaan isaan faaye ummata ajaa'ibaati lakkoosi isaanii nama 40 ol tare kun akkuma caalimni guddaan ilmii siiraati fi ilmii taariikhatiin beekame ibnu hishaam mirkaneessee jirutti akkana kuno ummanni kun ummata faayamaadha lakkoosi isaanii nama 40 oli yeruma san keessatti وأولئك هم السابقون الأولون وأولئك أمني أما ربي نلتي سبحانه وتعالى أرجوم إسات يرم دراك الست توفيق في هداية إسان فكني قردين إسلاما إسان سينسيسي أكا إسان ربي نلتي سبحانه وتعالى توحيد إسامر كنيساني ربي قلتي شرك الراقل كل إسان تاسيسي السن هم إسانتو السابقون الأولون السابقون ور جار خيرتي والدرقمي سن كيست ملكاي الأولون أنقفتوتتي خيري كيست أنقفتوتتان توحيد ربي ألتيف سبحانه وتعالى مركانيسو كيست أنقفتوتتان ربي ألتيف سبحانه وتعالى شرك الراقل كليسو كيست أنقفتوتتان قيا قيامت أمانني جرو آخرت أمانني جنة ربي ألته كجيلني إبد ربي ألته صداتو كيست أنقفتوتتان أكسما جيرون الدنياتون جيروت إكو جيرون من كيست هواري قرو أكسما وجين جراب ريدو نمني كيست جرو آخرا قدتي سنف جراكاتو تهو إسي هبچودان أنقفتوتتان هبچو قفامتي وان هبتن سنتي دلغاني جرو آخراتف قبعواني مانا أجت إجارتشو في خيري أجت ألقايتشو كيست أكا غارت هجتشودان هجيسن النموت إسان دويدادوبان رفوف فكيتهودان أنقفتوتتان أمة أنقفتوتا هم السابقون الأولون كونوا أكنت ربنا قلت سبحانه وتعالى قرآن إساك بجما كيست إسا وامي ورّا خيري كيست والدرقمي سن كيست ملكاي خيري كيست أنقفتوتا تي فكيت إجتشودا وهم إسان كن من جميع بطون قريش قصوت قريش هندراهي إبدوتا قصوت قريش هندراهي جند هندرا رفن أجائبا أكا إسان كن هندنو جند إساني كيستي ديبئني دين إسلامتي في سفيرة تاني في ربنا كان قولي سبحانه وتعالى حكمة دا
isaan kun hundinuu iddoo jiranitti naannoo jiranitti daa'iyaadha da'awaan dhaabbatan gara diin islaamatti nama waaman waaminsi kun afaan qofaani miti akhlaaqa isaaniitiin nama waaman naamusa addaa ka amma horatan kanaan nama waaman akkana kudu isaan kana boodan hoo maaltu argame haala kamiin ummanni isaan boodan gara diin islaamatti dhufuu jalqabe koottaa kana qixa sirriitiin hubachuudhaaf gara ibnu ishaaqitti haa dhufnu koottaa akkana kuno قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا ثم إيجسي دخل الناس أمني نسينا في الإسلام دين إسلام كيسا حالك من سينا أرسالا مرنا سينا أما قا مرنا سينو تسينا كوني بؤا دعوى أمة سنيتي أمة أما أنقفتوت سن السابقون الأولون سن بؤا دعوى إسانيتي كنرى كان كي أمني أما جردين إسلام أرسالا سينو تسينا مرنا جتشودا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به أكنا كنو والرجاء أما مرنا جردين إسلاما سينا كن جري تكاكف الرايمتي جري لتشراهي من الرجال ديررا والنساء دبرترا أكنا دبرتي قرقدو شمران إجولي كان بفكانان جردين إسلامتي أفوت سينا حتى فشا هجا فجأة والجو تكت ذكر الإسلام وإن إسلام بمكة مكة قوتو كيسا وإن إسلام فجأة والجي بر إماه حتى وتحدث به حاجة وإن إسلام كن بيا مكة كيستي حاسوا أمتا فتوتي نمني ولدت حاسو جلكبي برها أمتا أكناتو كتو أرقمي كربي ألتيف سبحانه وتعالى توحيد مركنيسا كربي ألتيف سبحانه وتعالى شرك الراقل قليسا كقياك يامت أمنا كجرون الدنيات جرو قباب دور جدا garuu carraa namni keessatti khayrii carraaqatu kan jedhan jiruu biratu jira jiruun aakhiraa ta'isii keessa manni lama malee hin jirre koon jannataa koon ibidda jedhanii kanatti amananii ibidda sanirraa fagaachuudhaaf halkanii guyyaa tattaaffatan jannata san seenuudhaaf ammoo jannata san argachuudhaaf halkanii guyyaa carraaqan baraa ummata akkanatu argamee makkaa tana keessa jira jedhee haga namni waa'ee isaanii haasa'u takkatti jechuudha. Kuni gaabii kadda. Isomaa da'awaan diin islaamaa hicciti irratti hundooytee deemaa jirtuuti. Dubbiin haga amma hiccitiidha. Garuu akkasii wajjin namni lafa jalaa walitti hasaasee suutan wal dubbisee dubbii kana walitti himutti seeni akkana kuno laala kabajamtoota kenna egaa amma ifaan haqaa kun eega takka qabate dukkana hamtuu san keessatti yeroo duraatiif qabsiifame suutan dukkana san saaqaatiin hin dhufe nama tokkorraa ka'e afur ta'e guyyuma duraatiin guyyaatti aanu nama 5 dabalate akkana bifuma kanaan deemi isumaa deemu amma sadarkaa kana gahe egaa amma ifaa kanatu suuta jedhee dukkana guddittii shirkiitii fi ta kufrii tana ta biyya makkaa guutuu ukkaamsite irratti hittu tana suutuma suutan ibsutti seene achuma keessan amma namni rabbiin oltee subhaanahu wa ta'ala
tawfiiqa isaaf kenne haqa argutti seeni. Haqa ifuma xiqqaa kanarraa argutti seeni. Haala kanaan hayni kun ga'amma yeroo duraatiif baatii xiqqoo tahee mul'atee amma gaa suutuma suutan guddachaa dhufe. Goobanuuf deemaa bara. Akkana. Yeroo kana keessatti yeroo ga'amma diin islaamaa bifa kanaan ummata keessa faca'uu jalqabee namoonni hedduun bifa kanaan gara diin islaamaa seenutti seenan kana keessatti haalli wahii maalirra ture. Nabiyyiin Rabbi alayhi salaatu wassalaami bifa kamiin ummata kana kunuunsutti seene kan jedhu maaltu yeroo san keessatti diin islaamarraa ummata kanaaf mirkanaawee ummata kana ummata birarraa adda taasise kan jedhu maali gaafii kanaaf deebisaa kennuudhaaf bi'idhnillaahi ta'aalaa walumaan darsii keenna ka'aanu keessatti haa hordofnu isumaan gara xumura darsii keenna kanarratti gad dhufne haga sagantaa keenna ka'aanu keessatti rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa nagaa walitti nu deebisu nagannaaf jiraadhaa isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi